كيف البامت أنا مليونير تاتي على كبينيا تاتا ربي جمعتو كي تابون فيسو والجلس في هادمتو جبادو ست دجامين وتوبولي وانكتي ركو بدو كي تتشولين جرا غافا في مسي غودا تاتي على كبينيا غودا تاتي نندغتني جرينا يوما كي تتابو والبرين كنا يادتو سينجنكا نبويه تعالي أسمع والله إن شاء الله وتجرا جمعتو والله ما جي كان مبيخو جمعتي والله Nama guddatee nu caaltu nu dagatiin kaashii nu bulu. Dubartiin lama na kana nama dagat. Gaafa guddatee nu bira tarte nu dagatiin ishee ijoollee baay'ee akkati ta'e yoomiyyuu anna mata sidii miti sigalee hin dagaddu. Maaltu maaltu beekaa rabbi. Nagee rabtaa. Nagaa walla fayya waan yaada keetii malee. Sinaachisu. Ati raafatiin argina. Afaanis si faayoo. Gurbaanni kamtu ilaafa. Lubbiyee moo? Lubbiyee dubbatu. Asitti nyaatu. Mati kana kee dhaga'uu miti. Fataashoo dubbadu. Ifa mana aku dah arti. Kanani lubbuye. Baga gammati, baga kanasi gahe insyaallah jabdutinna. Kana oftan kamali tukum nagari asar ramma. Kana oftan. Wallah, masyaallah baga rabbiga barahasan keessa rakkosan keessa baasee ballo biyya keetiitti sigalchee insyaallah ati shamara jabduudha. Ati shamara karoora qabdu amma boodatti immoo fakkeenya shamara baay'ee nama ta'uu qabudha. Dhageesse? Haayee. Ara dhiisnee fudhachuun biyya dhageeffatu. Gammachuu kootii obboleettii biyya qaalii. Inshaallah akkanatti immoo fakkeenya shamara baay'ee akka taatu abdii qaba. Siigalee namni akka rakkasitti nafu rakkoon immoo xuriidhaan ni dhiqatan akkasuma namarraa baddee akkuma dalagatan ni jijjiiraman yoo rakkatan akkasitti nafani. Ati immoo fakkeenya nama baay'ee taate agarsiisuu qabdaa inshaallah. Of duuba deebitee asumarraa taphachuu qofa osoo hin taane karoora godhattee shamarri baay'een akka abdii horatan shamarri yookaan rakkatanii rakkoo keessa jiran akka rakkoon sun darbitu akka beekan fakkeenya akka taatuuf siin jaa kanuma siidhaa magaaluu biyyeetti. Fuula kana ilaala gombisaa maa zoorsiifte? Jayyoo fuula fakkeessee itti agarsiisa. Lubbiyyi as deebisi. والله ربي ما شاء الله isinillee achumaanii baay'ee takka galatooma warroonni mucayyoo tana wajjin itinaas dhaabattanii hamilenis waan garagaraanis sappoortisii gootanii jazaa keessan rabbi isinirraa isiniif haa kafalu isiniin jedha. Yaa'u namummaadha hundi keessan horii namummaan isiniin dhagaamee mucayyoo tana yaadaanillee waan dandeettanillee sappoorti gootan hunda keessanuu asumaan isin galateeffadha. Hundaafuu bakka rakkannetti bakka namni rakkatetti yoo wal bira dhaabannee sappoorti goone oromummaan isa kana baay'ee galatoomaa isiniin jira. Warroota maqaa keessanillee maqaa koollee hin dhahin jettanii waan dandeettaniin mucayyoo tana bira dhaabattan waliin baay'ee takka galatoomaa hundumti keessaniyyuu. Ilmi namaa hunduu osoo waan danda'u irratti akkana wal jabeessee sila rakkini hin baay'atu ture. Galatoomaa isiniin jedha asumaan. Naam. Maashaallah. Illee galateeffadhu lubbuyyee. Barnoota ho'iillee kennime. Waa dabarsi miseejii yaada kan ta'e. Galatoomaa isinillee warri na gargaarte waliin jiraan dhaabbattan hedduu takka galatoomaa. Asli keessatti wallahi ilaalee hedduu takka galatoomaa. Walkee dhaabbateetiin galatoomi siinsaa poolisitti xiqqaadha siigalee. Waan takka waliin ka'e lubbuun jeetii waliin jirraa gadhuma. Dhiisan feeti siindaa. Nagee qabda kaayisa. Fayya. Lubbuyyaan dubbattu fa'a. Camarraa kuttee tiriin Oromoon booda akkanatti hin kaane manatti tireeningii godhu osoo gadi hin baane ishii dura. Silaasii kana kan waan ergitee biyyoodha. Lubbuun yaakirraa fuudhee ishii.
Akka irraa kuutee caccabne booda irratti kaane. Bakka hin baratti Akka irraa kuute. Yoo inni sii ta'uu dide natti misharaa sii bitaa shara ispoortanyaa. Bakka isinitti haa tolu galatooma ulfaadha wanti kiyyaallee karaa hidhamne namni yaada qabdan yoo jiraattan yaada kennachuu dandeettanii yookaan hoteelli mallaqaan kiraa'e waan ta'eef warri bakka dalagaati Itoophiyaa jiran Itoophiyaan beektanii carraa warri dubbachuu barbaadan isinii kennee waan tokko tokko mucattii kana dhaamsa gootanii sagantaa goolamna sagantaa lubbuyyee namni dubbachuu barbaadan namni yaada qabdan warri gasireessan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lubbuyyee viidiyoo naafas mee? Lubbuyyee. Viidiyoo naafas. Ayyee. Video bayi bataashoo takkatti video bayi. Waalaikum salam mubarak. Yeroo maashaallah nageenyi badhaadhaa bakka jiraattanii. Awwaala tabbaan seenaa doktorri kennallee ulfaadhaa waan kana fakkaatu gootanii qalbii isiillee qalbii hawaasaallee gammachiisuuf gammachuun ilmatti isin alfuu jenna ulfaadhaa galatooma barakata iddaan sun mucayyoo teenna obboleettii teenna tanallee akkuma doktorri kenna tafaa'ula gaarii yaadeef sarrabbi galmaan haa ga'u oduma roobtuu gara maasaa kennaa jedhe jedhanii sun isinii galti jenneeti yaanna marattuu amma wanni dalagame waan ajaa'ibaati dhugaa irraa gammanne rabbi umrii isin haa tiksu akkana wal bira dhaabachuun walii gammaduun waliin deemuun walii yaaduu waliif yaaduun walii yaaduun milkiidha duudhaa fi saafuu hawaasni kennallee qabu waan ta'eef rabbi isin ijoollee teen obboleeyyan teen warroota urjii sabaa taatan kana rabbi isin haa tiksu gisee hedduu yoo waallee godhuu dadhabe namni hedduun isin laalaa jirra sadarkaan rabbi isin haa ga'u yaanni dalaydan yaada bareeda wal gargaartee kumcheen arbahiiti jetti oromoo yoo mammaayitu ajaa'iba waan bareeda gootanii galatoomaa qofa jechumaaf ulfaadhaa galatoomaa umrii dheeradhaa riskii madhadhaa kabaja afattanaa margu ijji nagaa wannoo argu ejersa gaaraa ta'a korma nyaaraa ta'a ariitan jalaa bahaa dheessitan jalaa bahaa ariitan dhaqqabaa oromoo biifaa ta'a biftuu ganamaa ta'a qofa jennaa oraa bulaa deebanaa galatoomaa ulfaadhaa. Kabra Abdi. Lubbuyyee viidiyoo beejenga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli jecha tokko qofa dubbadhee keessaa bahuu barbaada. Hedduu gammadee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf baay'ee gammadee jechuun sagantaa jara kanneenii kan abdii cidullee haa ta'u kan fakkii yeroo dheertuudhaaf jala deemee hordofaatiin ture.